ilma waaqayyo isa galateeffamaati jedhee isa gaafate. Yesuus immoo ani isa ta'uu ani isa ilmi namaa mirga aangoo qabeessaa ta'ee duumessa waaqa keessaa wajjin utuu dhufu arguuf jirta jedhee duumessaan itti geeffamee ka jedhe isaatiin Daani'el boqonnaa 7:13 irratti duumessaan geeffame ka jedhu sirriileen jira. Inni eenyunni ilma waaqaati. 14 irratti ilma waaqaati miti yaada jedhu naa kaafte ilma waaqaa ka jedhame santu ilma waaqayyooti. Ati ilma waaqayyooti jennaan eeyyee jedheen. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 61 irratti jecha macaafa qulqulluu jechuudha. Inni biraa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irratti bifa tokkotti illee kan hin fakkeeffamne waaqeffannaa kan fudhatu waaqayyoodha. Ka sagadamuuf jechuudha. Kiristoosiif ammoo saganni ta'eeraaf. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa dubbisuu dandeettu 13 fi 14 qofa dubbisan. Kiristoos akkamitti akka sagada fudhate waaqummaa akka inni itti qabaatu jechuudha. Wanti waaqa irratti lafa jalatti galaana keessatti uumamee isaan keessa jiraatu hundinuu qubaan ulfinni guddinni aangoon isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf hoolichaafis bara amma baraatti haa ta'u jechuu isaanii dhageenya. Hoolicha kan jedhame inni Kiristoos Yesuus ilma waaqayyooti. Lakkoofsa 14 uumamni lubbuu qaban arfan ameen jedhanii manguddoonis gombifamanii sagadaniif jedha. Worship him jedha. Ergamoonni waaqarraa Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti by the way ilma isaa hangafa gara biyya lafaatti yeroo erge ergamoonni waaqarraa akka isaaf sagadan lafa ka'a. Inni biraa raajii Macaafa Zakkaariyaas boqonnaa 12 irratti ana hafuura araaraaf ani jedha. Kana yaadannaa qabadha. Ani hafuura araaraa fi hafuura kadhataa mana Daawitii fi warra Yerusaalem keessa jiraatan irratti nan dhangalaasa. Isaan isa waraanan sana maal godhu jedha. Inni ilaalu jedha. Isa waraanan kan jedhu akka waan biraa dubbataa Ingiliffii akkana jedha. I will pour kennu eenyuuni kakuma uffate keessatti kan dubbatameetiin jedhee jechuudha. Kanaaf inni biraan mootuu wangeela Yohaannis boqonnaa 19 Abrahaamii wajjin dhaabatee ture. Boqonnaa 9 tokkoratu maal jedha? Ergamoonni lama gara dhaqan jedha. Ammallee waaqayyoon fuuldura dhaabbatee ture jedha Abrahaam. Kanaaf isa kan ergamoonni lamaan isa wajjin deeman akka ta'eetiin jedhe lafa kaayatiin jedha jechuudha. Ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 2 haga 6 keessaa yoo dubbiftani huxiisan keessaa yookaan ammoo ibidda boba'aa ture keessaa kan mul'ataa ture yookaan ammoo eenyu akkasatti dubbate hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 30 amma 31 Musee yemmuu isa arge mul'ata kana dinqifatee ilaaluuf itti dhiyaate sagaleen gooftaas dhaga'e waaqayyo ana kan luboota kan abboota keetii waaqayyos Abrahaam kan Yisaaq jedhee itti dubbate gooftichi yemmuus iddoon itti dhaabattu kun qulqulluu waan ta'eef kophee miila keetii baasi jedheen. Lakkoofsa 35 irratti Museen kun isuma isan ganaanii eenyutu seerrattuudhaa fi abbaa firdii si godhe jedhe. Harka waaqayyoo harka ergamaa isa huuxii qoraattii keessaa dubbateen jedha. Argitanii karaa qoraattii keessaallee ka eenyu Musee dubbate eenyunni Yesuusii jechuudha. Waaqayyo achirra jedhame kakuma ofaa keessatti illee bifa kanaan kan ibsamedha. Karaa biraatiin jechuma ba'uu keessatti fayyadame san wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 irratti I am jedhee fayyadame. Gaafa inni I am jedhee fayyadamu lakkoofsa 59 irratti Yihuudoonni Yesuusin darbachuudhaaf dhagaa funaannatanii jira. Ka isaan dhagaa funaannataa turanii gaafa inni abbaa wajjin tokko ta'uu isaa maal godhe dubbate. An ilma waaqayyooti gaafa jedhu dhagaatti funaannataa turan. Dhagaatti funaannachuun isaanii sun ammootu Kiristoos nuuf laati. Sababni isaa isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Isa kana akka inni jalqaba ture ka argineet hin jennu
Faarsaa boqonnaa 110 lakkoofsa tokkorraa Waaqayyo gooftaa kootiin jedha. Diinota kee miilla kee jala amma sii godhutti ati gara mirga koo taa'e jedheen jedha. Inni ka jalqaba irraa ture ka ta'u akka nuudis. Isa kana Ingiliffisaa the Lord said unto my Lord jedha. Gooftichi gooftaa kootiin jedha. Gooftichi gooftaa kootiin jedha. Kanaaf gooftaa koo jedhee Daawit yeroo dubbatu Kiristoos kana isaaf akka dubbatame yeroo dubbatu Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 41-42 irraa yeroo dubbiftani ilma namaatiin eenyu jettu gaafa jedhee dubbate ilma Daawit jennaan akkamitti Daawit hafuura qulqulluudhaan geeffame gooftaa koo ittiin jedhee isin immoo deebitanii ilma Daawit jetturee jedhee kaa'ee jechuudha. Kanaaf inni kun Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa Waaqayyo jedhee yeroo dubbatu akkuma dura dubbadhe argine jettu 43 Isaayaas 43:11 irraa ana duwwaatu Waaqayyoodha ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru jedha Waaqayyo. Ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru jedha. Jecha ana malee alright okay. Ana malee Doji tina cewa saka ina ke fata jira wani kasa da daqiqa. No. In darbine laal kuno. Kai charu jolle jala da daqiqa kam no fiti ya ta je. No. No click on godera laal argata kuno da daqiqa qabalan. On godera daqiqa. Kanaafi waan hundumaa jecha fayyisaa Waaqayyo qofa jedhu kakuu haaraa keessatti ammoo Kiristoos fayyisaa akka ta'e lafa kaa'a. Kanaaf eenyummaa akka Waaqayyummaa akka Waaqayyo akka abbaatti akka inni qabu argineet hin jenne jechuudha. Kunniin hundinuu Kiristoosin nuti dubbataarru amma baay'isee osoo wajjin dubbataarru. Isa jalqaba oduu addeef samiin hin uumamin waaqummaa qabu kanaaf jedhee ulfina Waaqayyummaa sana dhiisee biyya lafaatti namummaa uffate. Namummaa uffate gaafa jedhu namummaadhaan lafa kana irra deddeebaa ture jechuudha. Namummaadhaan deddeebaa ture. Garaa Maariyaam irraa jalqabee lafa irratti yeroo deddeebaa ture. Kanaaf waa'ee sakaraati kan dubbataarru ati waa'ee namaa qofa na dubbatatta waa'ee waaqummaallee hubadhu Waaqayyo jessi yaa banu eebbifame. Tole. Atiin gama xumuruudha. Gaaffii deebii. Okay, daqiiqaa 5 dabalan nure. 5 dabalan jenna dabalan rakkoon tokko jiru. Yoo gaaffii deebii deebiin rakkoon tokko jiru. Akkasii tole. Yoo daqiiqaa 5 dabalan daqiiqaa 5 dabaladhu waan dubbachuu barbaadu gara xumuraatiitti illee haa ta'u waan walitti qabu barbaadu daqiiqaa 5 dubbadhu achiin booda gara wannootti deebina. Walitti qabamaa dhumarratti walitti qabna. Yookiin gaaffii deebii walii goonee kaane walitti qabaa booddee godhanna malee walitti qabaa miti kun. Yookiin gaaffii deebii taa dabarru nam tokko nuuf haa galu. Haa goolamu. Dole nama tokko jecheeti. Namni modereetara Mubaarak haa seenu Mubaarak. Mubaarak yoo asirratti seenu. Mubaarak kam? Musammaa? Mubaarak Musammaan jira? Yoo jiraate immoo nutti tola. Nama nu lachiinuu aidilii ta'e oduu ta'e baay'ee natti tola. Anaan boo gadi gashadhu yoo fi keetii barbaadde jechuudha. Si gashettis nan gaafa dhala zanaa nama seenee qabu malee ani namtu qopheesse hin qabu. Ani illee hin qabu kama an bar daqiiqaa namni nu qabu hin barbaachisu jedheeti. Ani si qabaa ati illee qaba. Namni qabuu danda'u jalaa jiraate nan galcha. Namni aidilii ta'e namni garee kanaaf kan keessatti illee aktiivii hin taane yoo jiraate. Tokko tokko barreessu namni qabuu danda'u. Nama aidilii ta'e na biratti. Ana jettu gaarii. Namni ana yoo akka ta'e hin beeku. Nama beeknu tu ta'e morra bareedaa fakkaata. Amma warra bareedaa keessaa hin beeku eenyu akka taata hin beekanii qabduu qabdanii keessa hin beeku. Nama bakka dhiibee ture nama wanne isaa ture yoo taatu bareedaa. Kiristaana soo ta'e as jalaati nama wanne yoo jiraate rakkoon tokko hin jiru. Fayyaa qabuudhaaf. Awwaliin musammaa dhiifama madirakii tokkorras wajjiniin taa'uu taa'imiin kiyya naan eeyyamu waan taateef yeroo biraa to'ati. Taa'imii kiyyatti naan eeyyamu. Eeshi boy. Bakka Mubaarak jirta Mubaarak waajillee waajidhaatti malee nama asirratti waan jedhu argaa hin jiru Mubaarak oduu erga itti banna gootee bantee natti tola. Shoofarraa maanni kun amaariif immoo nutti. Asii namni itti ergataa jiru tokko hin jiru. Ijoolleen jala maqaa nama barreessu jiran garuu nama sana arguutti hin jiru. Yoon arge malee akkamitti gashuu danda'a. Ana gara amaariffaa kanaan ergaa baay'een. Nan jira namni nan qaba naan jiru jira. Ana rakkoon hin jiru. Warra maqaa dhooftan keessaati. Baay'ee gochuu danda'a jechuudha. Namni sun naa barreessee fedha kee mana baruudaa qaba. Mana namni bantanii ta'ee yoo jiraatan kaasirra bareeroo erga hin jiru. Ishiitaan jedhee nama tokko gashuu. Kun qabu. Kun maal nama afaan amaariffaa qofa erga jedhe isaan hin beeku. Itti fufeeti gaafii wanta jennaan.
Atillee qabadhu honestly. Abdiin isaa warri jettan. I'm coming. Shalaa ofii maan ta'u nam tokko gashashii nam tokko mana keessan banaatiin nu ergaa deemaati. Natti ergaa. Eenyuma yoo haa ta'u mana keessan ergaa. Fahite? Namni wayii ergee. Mee amma yoo abduun qaba jettee. Oh. Discussion irra jira. Ada. It ውይይት ላይ ነን። ደቂቃ ማስተቻለሽ? እዴ እሺ ደቂቃ ትይዣለሽ? ይቻላል። አዎ እሺ ባይብሊካል ዲስከሽን ላይ ነን። መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነታዊ ውይይት ላይ ነን። አልገባሽም መሰለኝ ያለንበት አይደለ? ጌም ላይ አይደለንም። አሁን ነው ምን አልከኝ? ማየት ጌም ላይ አይደለንም። ጌም ይረንጅሩ መሪ መጫፍ ቁልቁሉ ረጀራ። እሺ በቃ ሌላ ጌም ያለበት እሺ ገለቶ ፈያን ታይሲ አብዲ እሺ yoo dhageeffachuu barbaadde dhageeffadhu mariitti nagaaf deebitu jira inni geessa ፈጠረኩን ቀቡሽ ዛሬ ደበረሽ እሺ በቃ እንትን አድርጊ መስማት ከፈለግሽ ጌም መጫወት ከፈለግሽ ጊዜሽን እንዳናቃጥልብሽ akka yeroo seelaan finne gaafiif deebii macaafa qulqulluu irra jirra yoo dhageeffachuu si mijate dhageeffadhu yookaan ammoo akka yeroo seelaan finne nu gara marii keenyaa deebi'uuf jenna shi thank you abdi dhageessa abdi እስኒፍ ባባ ወየ እሺ ገለታው እሺ ሜሪ እሺ አበሌዋን ኮሽ አበሉ እሺ ፈያታይ ገለታው እሺ ሜጋ ስኒ ጎዱ ያ ኩረ ሰዲ ሰዲየኔ Kudha sadii kudha shan duuba yoo wanne de. Kuduma sadii qabi gaaflee akkuma amma jennetti itti fufna itti fufi. Godolonu jalaan taatu re. Hangaafi baay'ee si qabu dayyaa kudha sadii kan keessii xumura hanki yoo duunfitne illee dhaabuu danda'a gaafilee si gaafadhu gaafii bu'uuraan gaafii bu'uuraati kan si gaafadhu gaafilee bu'uuraa san qofa si gaafadha achiin booda gara hundootti itti fufna jechuudha fufi gara yaada keeti. Gaaffii yoo jalqabu. Yes. Ayyee daqiiqaa jalqabu. Gaaffii jalqabaa Yesuus fedha Waaqayyoon ala waa gochuu danda'a? Eshi. Okay. Fedha Waaqayyootiin ala? Waa gochuu danda'a? No. Fedha Waaqayyootiin ala? Okay. Waa gochuu danda'a? Mubarak dhufe. Mubarak muti godhadhuuti gara gaafii hin geejjiba. Gaafii daqiiqaa isaa dhaabife thank you. Okay, koi al tokko isinii sirreessa. Eegaa meeqan isinii qabati beeso? Isa waliin daqiiqaa isaa sallaali kunno. Warri daqiiqaa qabdan kun dhaggeeffadhaa sila waan irra waliif gannee jira. Nam tokko ragaa nan baasa macaafa keessaa yoo jedhee ragaa fide yoo jedhameeni taa'imiin isaan dhaabbataaf amma ragaa fidutti. Kun gallee? Okay. Kudha sadii irra sirreessii fi bakka. Jalqabaan jira. Mutii godhaa. Thank you. Sagalee isin bira jaati isin lachuu mutii godha. Tole itti fufi gaafii kan kee irra deebiiti daqiiqaa irra deebi'ee silaa akka waan ta'e on godhi bakka on godhaa itti fufaa. Ayyee. Itti fufi gaafii kan kee. Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyoon alatti fedha isaatiin qofa waa gochuu danda'a? Okay, gaafiin kan kee gaafii baay'ee qajeelaadha. Feetii isaa fedha Waaqayyooti. Garuu feetii isaa fedha Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos fedha isaatiin waa gochuu danda'a qofaa isaatiin danda'amuu hin danda'udha. Hin danda'an danda'u qofa barbaadan. As gaafadha. Abbatti gargar ba'ee homaan godhu wanti inni godhu waan abbaan godhudha.
በቃ Abbatti gargar ba'ee homaan godhu. Kana jedhamu dura. Thank you. Itti fufu. ኢየሱስ ቆማ ፈት ዋበቹን እንደው አየ ቆላሲያስ በቆናቶ ለቆስ ቆሻ ገት ክርስቶስ ቢፎ ዋቀዮ እኒ ጃን አርገምነ እቲ ነመት ሙላቱዳ ኡመማ ሁንዱ ማድሮ ጠለቴ ጀ ኡመማ ሁንዱ ማድሮ ጠለቴ ቹማል ጠለቶ ቹማል Uumama hundumaa dura dhalate jechuudha. ማል ጀቹ ጠለቴ ቹን Dhalate jechuudha. ዱሪን ጅሩ ዱሬ Uumama hundumaa dura udu uumamni wanti jedhamu Waaqayyo jalqaba bantii Waaqaaf lafa uume jedhama caanu qulqulluudha. Jalqaba Waaqayyo na dhaggeeffadhu kan kana gaafatte akka si deebisu na eeyyami kaa. Waaqayyo jalqabatti bantii Waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf uumama hundumaa dura jechuun uduu bantii Waaqaaf lafaa hin uumaminiin dura dhalate. Dhalate gaafa jedhu garuu abbaa irraa dhalate jechuudha. Kanaaf eenyummaa akka abbaa qaba jechuudha. ኦኬ ጀልቀበን ቱሬ ገሩ አባራ ጠለቴ ቹን ዋ ጠለቴ ቹን ከን ጅሪ አርገም የሚቴ Gaafii kee jalqaba wanti jedhu macaafa qulqulluu irratti jalqaba wanti jedhu kan inni jalqabame uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti guyyaanii fi halkan lakkoofsi yeroo uumamedha. Kanaaf Kiristoos holdon jalqaba wanti jedhu dhalate kan jedhu waan hin jirre tokko argamuudha miti siin jedhe dhalate wanni jedhamu tokko waan hin jirre tokko dhalate miti dubbii wayii dhalate dirqama akkas miti. tokko dhalate miti Dirqama akkas miti. Sababni isaa inni divaayinii yeroodhaan hin madaalamu. Yeroodhaan hin madaalamu. Daqiiqaan akka ragaadhaan akka defineeshinii maal jechuudha dhalate jechuun dhaba daqiiqaa kiyya Okay. ragaadhaan akka defineeshinii dhalate jechuun maali? Eeshi holdon macaafa qulqulluu keessatti hin dhalate gaafa jedhu dhageeffadhu yaadanna qabadhu. Yoom dhalateedha gaafiin guddaan uumama hundumaa duradha kan inni jedhu. Uumama hundumaa dura jechuun yoom dhalate obboloota koo. yoom dhalate siin hin jenne hin dhalate jechuun hiikni hin dhalate jechuun maalinni waan hin jirre tokkotu argame jechuudha miti moo duruu kan Isuma sitti maala? Fitteen? naa deebisi gaafis gaadhe qofa naa deebisi hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame jechuudha moo duruu hin jira jechuudha hin jira jechuu ta'e defineeshinii kana isaa akka argatte baasin agarsiisa ragaa. Okay, daqiiqaa kana godhu. Okay, macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irraa akkana jedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irraa yeroo isa dubbatu jechuudha. Ingiliffaan si dubbisa. 8:30 irraa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 kana qofa si dubbisa. Achiin booda kan jiru oon yeroo dubbisu oon daqiiqaa cadhiftanii dhaabinaa. Dubbisaadha itti fufuu qaba waan ta'eef. Ragaa dubbisaaf waan ta'eef. Jalqaba irraa turuu isaa akkamitti arginaadha. 30 irraa ingiliffisaa akkana jedha. Ingiliffa yeroo dubbisu. Akkana jedha. Qoy. Jalqaba isaa turuu siin Akka gaafanne jalqaba irraa turuu siin gaafanne jalqaba irraa turuu siin gaafanne gaaffiin kiyya hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame moo duruu kan jirudha siin jedhe duruu kan jiru jette ragaa baasin agarsiisi dhalate jechuun duruu kan jiru kan jedhu ragaa lakki immoo hin dhalate jechuun yeroodhaa booda dhalate yoo ta'e immoo walii gallee dabarra daf Xumurtee? Yeroo wanti jedhamuyyuu ka uumame Yesuusiini uduu yeroon hin jiraanne dura kan irraa dhalate. dhalate jechuun maalidha dhalate jechuun maali Hin dhalate jechuun keessaa bahe. Yookaan immoo irraa dhalate. naa kenni dikshinii Okay, hold on gaafii kan kee. irraa argatte ragaa naa kenni Okay, gaafii kan kee dhaggeeffadhu. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa maal jedhaa? Begat and the begotten of him jedha. Begotten of him jechuun hin gaafanne hin dhalate kan jedhu hiika isaa natti mi jedhee ragaa macaafaa qabaatti qabaatte qabaan hin dabarra kalaas dhiis hin dabarra ayyee kan biraa Okay, Mubarak. Daqiiqaa Mubarak sirrii miti. Abdiin qajeelaa jiru. Mubarak sirrii miti. Iyesus Kristos Irra deebii gaafii. yookaan Irra deebii gaafii. Iyesus Kristos ofii gurra kanaa kenna dhaggeeffadhu please daqiiqaa kiyya Iyesus ofii isaatiin waan tokko uume jedhee dubbateera mataa isaatiin ani waa uume jedhee dubbate Baay'ee gaarii. Kiristoos immoo akkana jedha yeroo dubbatu gaafii kan keetiif. Ani ofii kiyyaaf ragaan ba'u ragaa naaf kagaa'u. No ani jedhee moo hin jenne jedhe jedheera yoo jette ragaa naa kennite hin jenne yoo ta'e hin dabarra jedheera jedhiti san booddee ragaa naa kenne Iyesus Kristos ofii uumeera jedhee dubbateera. Kiristoos kan inni dubbate ka abbaa hundinuu kan kooti kiyya hundinuu kasaa jedhe malee ani nuume jedhee kallattiidhaan Gaaffiin koo kanaa miti gaaffiin Iyesus Kristos ofii waa uumeera jedheera. hin jenne. Allaqaayyee kabira gaaffii arfaffaa Waaqayyo jalqaba hojii isaatti hojii isaa isa bara baraa dura hundumaa duraan uumee jedha fakkeenya boqonnaa 8:28 irratti Iyesus Kristos uumamaa
Tele maal jette? Hiikka afaan Oromoo jettee maqaa meeqamee taatu. Afaan Oromooti sun dogongora afaan Oromooti. Afaan Oromootiin dogongora akkasitti hin uumamne Kiristoos. Kanaafuu macaafni Dogongora afaan Oromooti. meediin Oromiyaa jennee dabala tole galatoon. Dogongora afaan Amaariffaallee Ingiliffaallee Kingilisi vershinii hundumaa. Daqiiqaa kiyya. Gaaffii jaaffaa shanaffaa sagalee waaqayyo fedha waaqaan ala waa gochuu danda'a. Tokko kan inni waaqayyoof tokkuma waan ta'eef hin godhu hin godhu fedha isaati ala wanti ta'e hin jiru qarallee na gaafattee ta'an. Yesuus sagalee waaqayyo Na gaafattee ta'an. Yesuus waaqayyo. Aniif abbaan tokko. Aniif abbaan tokko waan jedhuufi. Please xumureera. Waaqayyo sagalee malee waa tokko gochuu danda'a. Waan hundaa ka godhu sagaleedhaan kan inni godhu karaa ilma isaati ka waa hundayyuu godhu. Sagalee malee waaqayyo waa gochuu Wanti danda'a. ilma isaatiin ala godhe tokko hin jiru jedha. Macaan godhu. Isaanii wanti godhe tokko hin Kanaaf jiru. waaqayyo ofii isaa ta'uu danda'e waa gochuu hin danda'u jechuudha. No, ilma isaatii waa hundumaa kan inni godhu. xumureera. Eshi Ibroota boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስከው የክብርና ምስጋና ዘውድ ጫንክለት በእጆችም ስራ ላይ ሾምከው ጀ ሆጂ አርከሳ አራት ከን ኢየሱስን ሹሜኙዳ Abbaa. ከናፉ አባን ኦፊሳት ኡሜኬ ዋኑ መረት ኢየሱስን ሾሜቹ Wangeela Maatiyus boqonnaa 28 18 irratti aboon waaqa irrattillee lafa irrattillee naaf kennee ragaa jedhu abbummaa ka fudhatu na dhageeffatu fa'aa ariifatini. ኖ ዋአኒ ጋፊ ኮ Hin ariifatini na dhageeffatu fa'aa. ኖ ናገለን ዴቢኮ ዋቀዮ ኡሜኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፋ አንጎረት ከን ሚቲ ከኑሜ ገሩ ዋቀዮ Waan uume hundumaa abbaan karoorsaa yoo ta'u karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos wanti hundinuu fiixaan qabee jechuudha. Kiristoos ala wanti tokko hojii harka keerratti jechaa jira. Atillee karaa isaa ta'a. Harka keerratti jechaa jira. Hojii harka keerratti isaa shuumte jechaa jira. Hojii harka kee kan jedhu hojii harka waaqa abbaa irratti miti. Abbaan ofii isaa uumee Yesuus Kiristoos irratti mo'achiise miti. Waaqummaan uumee nama ka ta'e Yesuus Kiristoos inni ergamoota gadi ta'e sun nama irratti aboo hundumaa si galagalee jechuudha. Sababni isaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti karoorri waaqayyoo dhageeffadhu mee holdon. Uumaa mina dubbisiisan jirtu bar. Ufuma kan keetti dubbataa. Anka si gaafate abbaan ofii isaatti uumee Yesuus Kiristoos irratti shoome jechaa jira. Kan uume abbaadha miti siin jedhe. Aboo qabaachuu sin gaafanne kan uume waaqayyo miti abbaa. Yoo na dhageettee gaafii deebi'an sin deebine maal si fayyada gadhiftee haasofte. Yookaan lakki jettee ragaa barbaadde dhaabee sii kenna hin dhaabdaa jechuudha. Kan hojii harka isaatti waa uume waaqayyo uume miti. Kan uume waaqayyo mee? Ergamoota gadi ka jedhu jala namur nama yeroo ta'edha. Nama yeroo ta'eetiin jedhee dhalli namaa hundi aboo isaa jala galee jechuudha. Ashii itti fufi. Erga Yesuus nama ta'eetii waaqayyo uume waa hundayyuu. Maal? Erga Yesuus nama ta'eetii waaqayyo waa hunda uume kan jechaa jiru hojii harka keerratti isa uumte jedha. Akka fayyuu fi siin jedhe laal na dhageeffadhu mee na dhageeffadhu. Efesoon boqonnaa tokko 10 irra maal jedha? Kaayyoon waaqayyoo bara dhumaatti waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabudha jedha. Harka Kiristoos jala walitti qabudha kan gaafa jedhu namni deebiin qabdu. Hayyee gaaffii 8ffaa nama dhiiraaf durbaa godhee kan uume waaqa abbaati moo ilma? abbaadha karaa ilma isaa ka uume. Ragaanaa kenni karaa ilma isaa. Abbaadha karaa ilma isaa. Karaa ilma isaa. Karaa ilma isaa uumeen jedhu wangeela Maatiyus boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti dhiiraaf durbaa godhee kan uume waaqa abbaadhaa jedhee dubbata. Yesuus ofii isaati. Ragaa sii kenna. Ragaa sii kenna isheen dhageeffadhu qaba. Naa kennu. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Asirra si dubbisa. Hayyee. Dhaab yoo barbaadde hold on isa dhaabaa gan baasuuf. Ingiliffaan si dubbisa. Sadii 9 irraa. Ingiliffaan si dubbisa Ingiliffaan qara jedhaattaa jechoota qaraatuutti deebita daqiiqaa dhaabdanii thank you amma itti fufaa baaseera waan ta'eef. To make all men see what is the fellowship of mystery which from the beginning of the world has been hid in God who create all thing by Jesus Christ. Kanaaf waan all jechuun waan garii wayitiin all hin jedhama jechuudha. Sana booddee ola gaafte baasis garsiisa. All thing jechuudhaan dhiiraaf dubara si gaafadhe kophaatti. Iyyasuus Kiristoos Maatiyus Wangeela 9:4 irratti maal jedha? Inni akka dhiiraaf dubara godhee isaan uume hin beektan irree jedhe. Kan uume Yesuus moo Waaqayyo dheesse gaafadheen? Abbaatu karaa ilma isaa uume Qolaasiyaas boqonnaa 1:16 irratti waaqa irra ka jiru lafa irra ka jiru aboo kan qabu aboo kan qabne hundinuu karaa ilma isaa. Dhiiraaf dubara Waaqayyo karaa ilma isaa uume ka jiru. Hunduma namallee hunda si gaafanne ani Yesuus Kiristoos waaqa irrallee ka jiru lafa irrallee ka jiru. Dhiiraaf dubara si gaafadhe baas nagarsiis. Dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus Kiristoosiin dhiiraaf dubara uume ka jiru nagarsiis. Waaqa irra ka jiru lafa irrallee ka jiru yoo jedhu waaqa irra ka jiru lafa irra ka jiru namni waaqa irra lafa jiru
waaqarras kan jiru bishaanis lafarra jira muknis lafarra jira ergamoonni samii keessa akkas gaadhe dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus kan jiru baasni agarsiisa. Daqiiqaa qabaa dhaaba. Dhiiraaf dubara illee akkasuma uume. Baasni agarsiise. Sababni isaa nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti gaafa jedhu bifti fakkeenyi waaqayyo Qolaasaas tokko irratti. Tole bakka walii galee ishi galatoom. Karaa ilma isaa uume Yesuus Kiristoosiin sobe abbaan dhiiraaf dubara godhee innaa isa uume hin beektaniire jedhee Yesuus gaafa dubbateen sobe. Hin sobne. Dhibba karaa uumefaadhaaf hin jedhu kan eeggatu. Inni karaa waa'ee ilmummaa isaa jenne ati maaliif karaa isaa uume? Karaan waa'ee ilmaa gaafa sitti dubbadhu baraati konfiyuunis keessa uumamaaru ati nama qofa yaadaatta. Ani ammoo ilma waaqaa isa waaqummaa qabu isa abbaa wajjin ture isa sagalee dubbataa raba. Ani immoo isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane ati uumanamummaa qofa irratti erganii darbee yaaddesh. Ani isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane isa baayibilii irra jiru si gaafataa jira. Yesuus Kiristoos inni dubaraaf dhiira godhee akka uume hin beektaniire jedhee warra faalsotaatiin gaafa gaafatu hin kijibne moo kan uume Waaqayyo abbaadhaas hin jedhe. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa yaada akkana jedhu Efesoon iddoo amma si dubbise irraa tana qofa si dubbise xumura 2:10 irraa dhageeffadhu 2:10 irraa akkana jedha nuyi hojii harka isaatii jedha dhageeffadhu qosi dubbisa ragaa ragaa itti fufi ragaa si deebisa daqiiqaa naa dhaba kirkiritta daqiiqaa dhaabaashi daqiiqaa dhaabaashi nagaa naa deebisa dhaabam daqiiqaa si dubbisa naa deebistetta. Si dubbisa daqiiqaa naa dhaabatu si dubbisa. Daqiiqaan si dhaabamee miti. Agarsiisne miti nagaa naa deebistetta. Beeksisi Efesoon 2:10 irraa akkana jedha. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse. Karaa keessa akka deddeebinuu fi karaa Yesuus Kiristoos uumamne jedha. Kanaaf dhiirri dubartiin illee karaa Yesuus Kiristoos uumame jechuudha. Itti fufeemu. Hayyee kun waan inni dubbataa jiru kan biraa kaasee gaafate kan biraa hayyee. Itti fufaa namni qabata. Yohan kabra gaaffii sagaffaa Yesuus nama guutuuf waaqa guutuu jettee ergaa amanteeti yeroo kadhattu waaqummaa namummaa keessaa baastee kadhattamoo namaa fi waaqa wal maqqabdee kadhatte. Okay, baay'ee gaarii. Kiristoos harki isaa inni madaa'e ammayyuu mirga abbaatti. Gaaffii koo barbaada. Waa'ee harka Yesuus hin gaafanne ani kan si gaafadhu namaa fi waaqayyo waliin kadhattamoo waaqummaa isaa keessaa baastee namummaa isaa kadhatta yookiin immoo waaqummaa isaa qofaatti kadhatta jedhee yookaan waaqummaa isaa waliin kadhadha yookaan immoo waaqummaa qofatti baasee kadhadha kana qofa barbaada malee gana harka isaa fi miila isaa akkanaa hin barbaanne taa'imii konfitee itti fufu. Kan kadhannu abbaadha abbaa kadhanna karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos kadhanna macaafa. Yesuusin kadhattu jechuudha hayyee kan kadhattu abbaadha galatoon hayyee gaaffii lammaffaan. Yesuusin kadhannatu. Wait. Yesus gaafa du'e inni lubbuu isaa keessaa baase. Okay. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Ragaa dhaabaa fi kana paawus godhaa fi eeruu baasaa. Eeruu baasaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16 17 18 irraa akkana jedha. 17 18 irraa. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee kennuudhaafis dabarsee kennuuf abbaan koo irra deebi'a 17 irraa lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee wannan kennuu fi abbaan koo na jaallata. Homtuu lubbuu koo na duraan fudhatu anumata ofii kootii kenna malee an lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf banuu dandeettan kana booddee deebisee fudhachuudhaafis aboo nan qaba jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Okay, akkas taana Yesuus Kiristoos ofii isaa ajjeese. Baay'ee gaarii. Macaafa qulqulluu irratti gaafa jedhu xoofoo abbaan kiyya naa kenne dhuguudhaaf dhufuudhaan nan barbaachisudha jedha. Fedha isaa guutuudhaan of kenne jechuudha. Fedha isaa guutuudhaan. Wanti kenne fudhachuudhaan malee jedhe dabarsee yeroo kennu eenyu keessaa fuudhee eenyutu fuudhee lubbuusaa. Dabarsee kennuudhaaf aboo qaba deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba jedhe dhageettee taami gurraan. Akkasiin jedhe deebisee fudhachuu aboo qabaatu eenyu keessaa fuudhee gaafa inni dabarsee kennu siin jedhe. Inni kan dubbataa jiru bakka sana irratti waa'ee fannoo dubbataa jira achirratti waa'ee fannoo irratti ofiin kennaa jira dabarsee jechaara malee lubbuu koo kan na keessaa baasu namadha yookiin of keessaa baasee kenna jechaan jiru Yesuus. Of keessaa baasee kenna jechee amantaati. Of keessaa baasee kenna jettee. Maaltu keessaa baa? Lubbuun kee abbaan gaafa du'e. Obboleessi kiyya dabarsee kennuudhaaf deebi'ee fudhachuudhaaf aboo qaba jedhaan jiru Kiristoos. Dabarsa ani kan kenne gaafa kennu kee hafuure siin jedhu lubbuusaa. Ishee gaaffii biraa. Hayyee. Gaaffii 11ffaa Waaqayyo kan beeku ilmi kan hin beekne jira. Waaqayyo kan beeku ilmi kan hin beekne jira. Nama ta'ee eeyyee.
nama ta'eef eeyyee. Nama ta'e maaliif? Eeyyee. Ergamoota gadi ta'e jedha. Ergamoota gadi ta'e jedha waan ta'eef eeyyee. Yesuus Kiristoos nama ta'e gaafa ta'e waaqummaan keessa hin jiru. Na dhaggeeffadhu. Waaqummaan isa keessa garaa Maariyaam irraa jalqabee. Kanaafuu waaqummaa isaa keessatuma jiruuti nama ta'e iyyuu beeku. Akkamitti deebisii deemsa qoy? Naa deebi'eera. Akkamitti deebisii deemsa qoy? Naa deebisee ta'u waaqummaa isaa keessa jira moo hin jiru si gaafadhe. Naa deebi'eera galatoon. Hayyee gaafi kudha lammaffaa. Hayyee Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaas hin jaallanne garuu dhaqna abbamu naaf qopheessitee jirtaa jedhe. Dhaqna kan qopheesseef Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti eeroon. Kan qopheesse Waaqayyo miti siin jedhe. Dhaggeeffattu uumaan dubbadhu bakka gaafii kan kisi deebisuudhaaf. Qopheesse Waaqayyo miti si gaafadhe malee irra deebite daqiiqaa naa dhabaa jamaa. Daqiiqaa naa dhabaa. Kan si gaafadhe kan qopheesse Waaqayyo miti siin jedhe malee ganaati irra deebite sa'aatii kuna jalaa quufu dubbisin. Gaafii si gaafadhe kan qopheesse Waaqayyo miti. Eshi Waaqayyoodha. Dhaggeeffadhu. Waaqayyoodha. Sababni isaa ragaa naa deebi'eera. Warri qabachuu barbaadan wargaa Yohaannis isa lammataa ishi dhaab. Ragaa kennaaf. Naa deebi'eera. Ishi ragaa sii kenna. Ragaa sii kenna. Naa deebi'eera bakka. Naa deebi'eera Waaqayyo jetteetti. Tole. Erga Waaqayyo qopheesseeti Yesuus Kiristoosiin hin dhume jechuudha Waaqayyo. Gaafitti yaa. Xumurtee amma gaafii na qabatu. Gaafii jalqabatti deebisee. Dhaggeeffadhu mee. Hin dhume jechuudha moo. Naa qopheessite jechuun maal jechuudha? Naa qopheessite jechuun jira inni. Nagina Maariyaamiin qophaa'edha kan inni dubbataa. Na dhaggeeffadhu mee. Naa qopheessite kan jedhaa inni. Hin dhume moo hin dhume mitiidhaan. Hin qopheesse gaafa jedhu hin dhume moo hin dhume miti qopheessuun kun maali? Uumuu miti daqiiqaa kun haadha ba'a. Maariyaamiin daqiiqaa kun haadha ba'a. Yoo ni caljedhe ta'a. Maal ta'e? Caljettee taa'aa jirta. Uumuu qopheessuu jechuun uumuudha moo uumuu miti isin jedhe. No. Naa qopheesse jechuun dhaggeeffadhu mee. Naa qopheesse jechuun yaadaan na qabadhu. Naaf qopheesse gaafa jedhu Maariyaamiin hafuurri qulqulluun irra bu'e gaafa jedhu Maariyaamiin hafuura qulqulluu kan irra buuse kan isii qulqulluu godhee isaaf qopheesse hafuura qulqulluu isa waaqa irraa dhufe. Inni kun Kiristoos guutummaa isii keessa akka buufatu sababa jechuudha. Kun abbaa irraa maddee. Gaaffii biraa akkana jedha. Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimamee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatee jedhe. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokko hojjetteeti. Yoosef Yesuus ofumaan haadha isaatti of ulfeesse moo maal jechuudha? Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokko hafuura qulqulluudhaan ulfaa erga jedhame sadanuu tokko Yesuufiin of ulfeesse moo maal jechuudha? An sadan tokko siin jedhee beekan? Sadii tokko miti? Galatoon. Abbaan abbaadha. Ilmi ilma hafuura qulqulluudha. Dhaggeeffadhu. Kan dhufee dhalate ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyootitu dhufee dhalate malee abbaa miti ka dhalate. Galatoomi. Ayyee gaaffiidhuma akkana jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 19 irratti እንደገና ወደ መበስበስ እንዳይመለስ gara tortoruutti akka hin deebinee fi du'a keessaati Waaqayyo Yesuusin kaasee. Otoo Waaqayyo Yesuusin kaasu baatee hin tortora ture. Xumurtee? Hin tortora ture moo hin turre? Sababni isaa inni mannaa jiraataadha waan ta'eef mannaa isa waaqa irraa gadi bu'ee waan ta'eef hin tortoru. No, gaaffiin otoo Waaqayyo kaasu baatee hin tortora moo tortoru? Hin tortoru. Sababni isaa mannaan tortora ture jedhe wada mabasbas እንዳይመለስ jira. Mannaan ba'uu boqonnaa 16 irratti mannaan buddeenni waaqa irraa gadi dhufe guyyaa sanbataatti hin tortoru. Bakka xumurteef. Thank you. Gara kiyya deebinam. Angaafii 15-13 akkas hin gaafadhu. Gaafii bu'uuraa qofa si gaafadha. Uduma yeroon hin geenne xumura kiyya rakkina hin qabu. Sababni isaa waa'ee Yesuus Kiristoosii ati beektee wanti natti himtu hin jiru waan ta'eef. Salphaa si gaafadha. Tokkoffaa. Kiristoos inni macaafa qulqulluu fi inni quraana keessa jiru tokko jettee amantaa? Namummaan isaanii tokko warra tarrakeetu adda adda tarrake malee. Kiristoosiin inni macaafa qulqulluutii fi inni quraana keessaa tokko jettee amanta. Akkasii? Maqaadhaan tokko gargar histirii isaanii tarrakan malee namni sun namuma sana. Okay. Kanaafi histirii garagaraatii ka quraanaa histirii biraatu barraa'ee ka macaafa qulqulluu histirii biraatu barraa'e. Malee maqaan isaanii tokko jechuudha. Namummaan isaanii tokko waa'ee nama sanaa garuu warri wangeela keessa gabaase gargar gabaasanii jaratu. Tole, kiyya daqiiqa naan dhaabina. Cadhisaatti fufa hangaafii mala qofa gaafadha waan ta'eef. Cadhisaatti fufa aga daqiiqaa jedhumatu. Kanaaf kati naan jedhaattu
Yesuus ima tokkochaa warri macaafa qulqulluu akka biraatitti gabaasee warri quraanaa akka biraatitti gabaasee jedha. Adda baafachuu waan barbaadeef. Quraanni sirrii gabaase warra wangeelaa tasiifachi godhe malee sin jechuu jira. Maaliif jennaan namaan barreeffame waan ta'eef wangeelli. Naa galee bakka akkuma jette sin jedhaaraan. Quraanni qajeelchee barreesse akka hankeetiis. Macaafni qulqulluun ammootu hin qajeelchine. Kanaaf akka garagaraatiif barraa'edha. Akkasiin akkati jedhaatu. Namummaan sun namumadha. Garuu gargari malee ka barreeffame. Kanaaf obboloota koo adhaan booda Kiristoosiin macaafa qulqulluu keessa jiruu fi quraana keessa jiru garagara. Sababni isaa akka garagaraatitti barraa'e waan ta'eef ilaalee dhaggeeffadhu. Hold on amma natu hasaara. Natu hasaara na eega. Natu hasaara na eega. Murtii kennaa jirta. Murtii kennaa. Yeroon kiyya. Yeroon kiyyaa. Yeroo keetti nan falmaa dhagaa. Daqiiqaa kiyya irratti. Daqiiqaa kasii baa dhaban ani hin jenne. Sila yeroo ani isi daqiiqaa dhaba. Dhaba daqiiqaa. Ilaal ana kan jedhee fakkeenyaaf. Daqiiqaa dhaba. Xibbeessoo dhumadha. Fakkeenya waan xibbeessoo Farhaan sirriitti waa'ee xibbeessoo gabaase yoo ta'e abdiin yookiin mubaarak dhufee waa'ee xibbeessoo jedhisee gabaase jechuun namni sun nama sana miti jechuu miti. Fakkeenyaaf waa'ee Haile Sillaasee fi waa'ee Dargii Amaarri akka biraatti gabaasuu fi Oromoon akka biraatti. Maalsite qoy. Misal baasee gaafadha qoy. Qoqoo ishii. Misal baasee gaafadha. Ka macaafa qulqulluu keessa ibsame sirri moo ka quraana keessa akka macaafni qulqulluu itti ibse sirri moo akka quraanni itti ibse sirri? Macaafa keessatti waliin makanii kan sirriis qabaa kan keessaa waliin makanii dhaantu jira waliin dhaani. Sirriis qabaa kan itti makamees jira. Kanaaf ati ka macaafa qulqulluu keessaatu sirri jettamu ka quraana keessa sirri jetta. Quraanaatu sirriidha garuu quraanni mee hin dharramaani macaafa dogongora qabaatu dogongora qaba jechaa jira macaafni bara. Dogongora qaba malee bakka sirrii. Amma naa deebi'eera bakka naa deebi'eera dhabi. Macaafni qulqulluun mormituun Kiristoosii inni abbaa fi ilma ganu isa kana jedha. Akka macaafa qulqulluutitti quraanni mormituu Kiristoosiiti. Tokko kana lammaffaa gaafisi gaafadhan mallee waa'ee du'ee du'aa ka'uu gooftaa Kiristoosiin fudhatta reet. Maal gochaan fudhadha quraanni naan hin jedhu bara. Hin fudhatu. Thank you. Nagai hin fudhatu. Kanaaf du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin fudhattu taanaan barnoota seexanaati akka macaafni qulqulluun jedhutti. Ragaa. Sanammoo namatu jedhe malee. Ilaali barnoota seexanaa gateetii Ibroota keessatti namni Ibroota barreesse gaafa inni mimmaan buusee Waaqayyoon kadhatu kadhannaan kee dhagaameera jedhee Yesuus du'arraa gaafa hafe kan seexana ta'e nama Ibroota barreesse sana malee ana Farhaan miti. No, kan Ibroota ka jedhu kadhata kiyya kadhannaan isaan dhagameef ka jedhu kadhannaa isaatitu kadhannaa isaatitu kadhannaa isaatitu akkana jedha. Na dhaggeeffadhu ka kadhannaa isaatitu feeti kan kee haa ta'u jedhe. Akka fedha kiyyaatii miti feeti kan kee haa ta'u jedhe. Kadhannaa isaatu dhagameef jechuun ammootu fedha abbaati ta'e jechuudha. Feeti abbaa ammootu ilmi isaa du'ee dabarsee kennee karaa ilma isaa nama ofitti araarsuudha jechuudha. Kana ragaatoodhaaf Yesuus Kiristoos du'uu isaatiif gaafa fannoo irraati gaafa jarri fuudhanii ajjeesan namni argee jira. Fannoo irratti osoo hin taane yeroo inni du'u. Fannoo irratti arguu osoo hin taane gaafa jarri ajjeesan namni ijaan argee jira barattoota keessa dhaabbate. Dubartoonni dhaqanii haga inni boolla awwaalamuuf dhaqanii reeffa isaa akkatti buufanii dhaqanii ilaalle. Gamboolaas hin gaafanne gaafa jarri reefanii ajjeesan kan ijaan argee jira siin jedhe. Fannoo Yohaannis kan inni haadha ofii hadara haadha koo jedhee noo eenyuun jedhe. Fannoo irra taa'ee jedheen isan booddee fannoo irra dhiisanii fudhatanii deeman san immoo ankasi gaafate gaafa lubbuu kee abaasan namni jedhe. Haga dhumaa ka wajjin deeme haga dhumaa wajjin deeme jedha macaan qulqulluu. Ishi gaafii na gaafattu dhiisi gaafiin karaa kan keeti miti. Hold on. Sijjammar saraa sa'aatii keeti miti na gaafachuu fedha mirga hin qabdu. Hold on. Ishi xumureera gaafii si gaafadhu ani. Kadhumaa macaafa qulqulluu keessatti raajii yookaan ammootu ergamaa ati beektu jechuudha. Ka macaafa qulqulluu dhiisi. Ka ati beektu. Kaanii fi rabbi tokko jedhe yookaan ammootu an jireenya kenne jedhe beeku jira. Irra deebi'ime. Raajii ati beektu keessaa macaafa qulqulluu quraana keessaa ta'uti. Quraana keessaa tokko ka'anii fi rabbi yookaan abbaan tokko jedhe yookaan immoo jireenya natu kenna jedhe yookiin immoo natti amanaa ka jedhe jira. Hayya quraana keessatti ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbiin anattis ergama rabbiittis amanaa jedhee dubbatee jira. Kana jechuun nabi Muhammadittis amanaa anattis amanaa jedhee rabbiin dubbatee jira. Waa'ee jireenya kennuu kan jedhu wait. Gaafii kenna dhaggeeffattee miti? Dhaggeeffadhee si deemaa jira. Kana manaa jedhees jira ittiin naan itti dhufe. Kan immoo jireenya kennu jira ka jette Iyyesuus ofii isaa iyyuu jireenya fudhate waan ta'eef jireenya fudhate daabboo fudhate namaa qunxurtee kennuuni
ofii kennite ofii qabaattee kennite osoo hin taane waan sii kenname kennite jechuudha. Waan keekaa ta'u gaafii gaafa qofa na deebise. Gaafii asii gaafa qofa. Dhaggeeffadhu. Rakkinna wayii kasirraa argaa faraan. Yeroo namni dubbatu humnaan pireeshar nama godhuu barbaadda. Yeroo garuu namni si jalaa dhageeffatu kan biluuf gochuun barbaadu gaduuf deebisi gaafii kana dhageeffadhu. Nuti siin jedhaaru raajiin yookaan ergamaan ati beektu kaanii fi abbaan yookaan anii fi waaqni tokko jedhe afaan ofiitiin yookiin mootu kan ani jireenya kenna ani jedhe yoo jiraate kanneen lamaan natti himi gaafii dhumaa ka sadaffaatti darbee xumura gaafii kiyya. Ayyee inni jireenya kenne naan jettu Yesuus ofiisaa jireenya hin fudhanne Yesuus jireenya kenne jechuun isuma barsiisu jireenya jedhama malee jannata kenne jechuudha miti jireenya kennu jechuun barsiisa. Wait mata duree kana qabnaa miti ani fadillee waan naan mariin kenna lammaffaa mata duree kana na fakkaata. Rakkoon tokko jiru marii kan hin beeku waan ati marii maal akka ta'e hin beeku yoo jiraate rakkoon qabu ta'uuf naan marii lammaffaa hin beeku maal gaafii lama naan dhiyeessineet gaafii lama naan dhiyeessineet yoom marii moo mariin ati naan dhiyeessi keessaa marii lammaffaa maal jedha marii itti ufna rakkoon hin jiru marii jiraannaan san dhiyeesse marii rakkoon hin jiru angaruu amma siif hin deebisa akkan jedhe jireenya Yesuus Kiristoos ofiisaa fudhatee waan kennuudhaati jireenya kenne jechuun Yesuus Kiristoos barsiisa inni barsiisee namni isa jala hordofee deeme jireenya argata jechuudha malee Yesuus Kiristoos akkasumatti lafa hammaaree jireenya namaa kenna jechuudha miti innuu waaqarraa fudhatee siin jedhan. Aniif inni tokko ka jedhe jiraare aniif abbaan tokko ka jedhe jira aniif waaqni tokko ka jedhe jira. Ay sana Yohaannis bakka biraatti dogongore malee abbaan na caala jedhee Yohaannis 14:28 irratti dubbateera. Kanaaf aniif abbaan tokko ka jedhe ka biraan jiru jechuudha. Kiristoos garuu aniif abbaan aniif macaafate araarsadhu gootu jarru waliin galle iddoo biraatti Yesuus na cirra caala abbaan jedheera tokkotti immoo abbaa fani tokko jedhee kamiin sirraa fudhadha allachuu fudhadha akkas taanaan saniifu macaafa araarsi kayti gootu na gaafadhu gaafa jarri tokko walii galan kan hayyeettuu fi gaafii walii galatti Yesuusin macaafa qulqulluu keessa jiruu fi ka quraana keessa jiru garagara Yesuusi garagaraati ka dhufame olii harkifamaaru isa akkasin na qabadha kadhuma NIV isa jette san irratti amma ragaa nama mul'isisa. Isaa ganni baasu sana egaa. Daqiiqaa sadhaa baafi. Rakkina qabu baas. Hayyee. NIV irratti ni jedhee. NIV. Sagalichi. The word was God. Maal jette barreessee ture asitti. Echi itti fufime. The God is word jedha. The God is word. The God is word. Yes. Hayyee qoy viidiyoo garagashte. NIV irra baas. Aye, Bible habi NIV sin jedheera NIT sin jedha IV sin jedhe silas sirreessera NIT sin jedhe Bible habi ta'u argitee takan itti uf rakkina qabu Bible habi walumaa gurri barreessaniirani aye Bible habi keessatti NIT keessatti maal jedha NIT maal inni NIT moo seenite keessa laalika isa sastaayin si barsiisa maal inni NIT dha kanan beeku Aki koradhu kama waan inni researchi daqiiqaa lakkoofsisaa bakka adumatu rakkina qabu isa qofa waa'ee macaafa naan jenne isa moo dhaqite ofii keetti xaxarattani kana maal gaafattare nan barsiisu naan jenne waa'ee macaafa nama gaafadhu jetteetta waan taateef NIT maal akka ta'e dhaqiti qoradhu gaafadhu malee naannan gaafatin ani gaafadha gaafatte dura si deebisa hayyee maal jedha Asra usini dubbisu akka barbaadan in arki in hoo jedhe logos kyaa hoo logos an prostun tion kyaa tios in hoo logos jedhe maal jechuudha jennaan in the beginning was the word and the word was with God jedhe jalqaba sagalee ture ammallee sagaleen immoo with God dhageeffadhaa qofa with God hin jedhu jette kana amma immoo with God jedha ganaadha Injeru injenne an injenne dogongorin injenne fidde video nagarsiisu dandeessa maal jedhe word and the word jedhe durarratti sagalee jira jedhe sagalee fi sagaleen jedhe amma sagalee fi sagaleen was with God jedhe was with God sagaleen eenyu faana waaqayyo waliin jira jedhe and God was the word jedhe ilaal sagaleenis waaqayyo ture kan isin jettan inni immoo maal jedhe God was the word waaqayyo iyyuu sagaleedha jedhe shoot screen godhadhu galitti dubbisi nan dogongore moosifeet Na deebi'aram. Galatoon. Sumur bakka. Ayyee. Adeebis. Ayyee. Yeah. Anillee kasin jedhaaru the word was God. With God in the was God. Lachuu jedhaaru. Dhageeffat. With God illee dubbifteetta. Was God illee dubbifteetta. With God and the was God. Jecha kan lachuu qaban. Waliin ture inni nuu waaqayyoodha. Period.
xumuradheera. Daqiiqaa kiyya xumuradheera. Sagaleen waaqayyo ture jetteni. Ani sagaleen waaqayyo ture jettaan sagaleen waaqayyo ture jette. Hold on this. With God and there was God. Lachuun fayyada jechuudha. Lachuun. He was with God. He was God. Gaafiin koo kanaa miti. Gaafiin koo kanaa miti kan wal falmine. Waaqayyo iyyuu sagalee ture jedha. The word was God jette mun jenne. The God was word jette mun jenne. The God was word jette mun jenne. Dhumarratti akka God was word. God was the word. No, God was word jedha. God was jette miti. God was word jette miti. Laal, God was word. Word was God. Garaagarummaan ni jiru maali? The word was God. Garaagarummaa guddaa qaba. Sagalichi waaqayyo sagaleedha jechuun maal jechuudha garaagarummaa isaa? Sitti moo garaagarummaa isaa sagalichi waaqayyoodha. Sitti maqaa qoy sagalichi waaqayyo sagaleen waaqayyo ture jechuun sagaleen jalqaba ture iyyuu sagaleen humti sunu waaqayyo jechuuf Yesuus Kiristoos waaqa gochuuf deemtani. Garuu asitti sagaleen jalqaba ture sagaleen sunu waaqayyo waliin ture jedhe. Sagaleen sun moo sakam jenna waaqayyo iyyuu sagalee ture. Kanaaf waaqayyo sagalee erga tureeti sagaleen isaa waaqayyo keessa jira sinumaayyuu waa'ee sagalee waaqayyo dubbataa jira malee waa'ee Yesuusiin dubbataa jiru sin jechuu barbaade asitti. Tole bakka xumureera galatoomii marii bareedaa goonee fi yeroo gaarii qabaadhu. Akka gaarii tufne kutaa lammaffaallee waliin mari'annee itti fufna. Wanti guddaan daqiiqaa tokkotti qabu keessatti dubbadha. Balleessuullee dandeetta rakkina qabu. Marii lammaffaallee itti fufna. Marii kanarraa namoonni hundinuu wanti barachuu qabdanii tarii nu ariifannee yeroo keenya fixuu waliif fayyadamne ta'uu danda'a jechuudha. Ariifannee fayyadamne ta'uu danda'a. Namoonni as jala jirtan immoo waan kanneen ragaadhaan qabataa bifa barreeffamaatiin baay'iftanii akka dubbiftan. Amma dhimmi kiyya Farahaan mo'achuu miti. Farahaan illee nama mo'achuu miti. Garuu jidduu kana yoo dubbii wayii dabarsinee namni wayii waa fayyadame jechuuf. Kanaaf akkasi fudhadhaa mari'adhaa an akkas godhe akkas hin godhu kun immoo namni dhageeffannee adda baasaa waan jettu daqiiqaa tokko lama sii kennee daqiiqaa tokkotti dubbadhuuti achiin mana keenya deebinee waa jennee xumurraa sa'aatii afurii wadhakkaa ta'eera na biratti daddafee deemu qaba waan ta'eef. Galatoomii duraan dursatti waliin mari'achuun haalaan waliin dubbachuun dingatallee walitti wacamus maal jedhamus haala gaarii ta'een mari'atanii barreetti xumuru waan nama gammachiisudha. Walumaa galatti warra obboleeyyaa kiyyaa jala jiraniif waa dabarsu kan musliimaas kan kiristaanaas wanti nu asirratti dhaabbannee dubbannuu fi namni waan dubbannu irraati waa akka baratuufi. Itti aansu wanni nu marii kanatti dhufnee fi lubbuun badaa jirtu gara lubbuu hin badiin haa deebitu jenneeti. Saniifuu akkuma dhagaa turtan immoo waa Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa arragaaggatneeti ba'u jirra. Egaa Yesuus Kiristoos nama malee waaqa miti. Kanaafuutii hundi keessanuu karaa dhugaa gara waaqayyoo. Argite wrong conclusion. Anka jedhe feer godhee kaa'e. No dhaggeeffadhamu. Kun amma ati bifa maaliin geettan? An bifa feer ta'een kaa'e kana mormit deebisaattan. Ani waaqummaa qaba siin jedhee xumureen. Waaqummaa abbaa qaba. An akkas jedhe jedhi kaa. An akkas jedhe jedhi malee akkas jennee xumurreen jedhin. Ana tokkotti. Ba'aa jira bara namni sikkoo Yesuus Kiristoos nama malee waaqa kan taane sin agarsiisee ba'aa jira adeem kan dhimma kuwaasaara malee kan kiyaasaa jiru ammas. Mari'annee jedhi dogongora mariiti ka godhaatu. Mari'annee gaafa jennu ati nama jettee mari'atti anammoo waaqa jedhi kana murtee ka fudhatu abba maaf feeriin taatu feer pirezenteeshinii. Marii mari'anne irratti maal jechaa jira marii mari'anne irratti nama ta'uusaa. Ibseen ba'aa jira jechaa jira uummataan. Na biratti maal na ibsite ta'eetiif hin beektu an akka kiyyatti hin beektu ati akka ana dubbattee ta'e. Marii ergan beekne maannaa marii. Na dhageeffadhaan. Yaada kan kee. Ergan beekne maannaa mari'achuu dhufu. Wanti si mari'achuu dhufee fi namoota baay'ee dogongorsiisaatu jira waan ta'eef namoota baay'ee dogongorsiisaatu jira. Dhibbeessoo kun loojikii iyyuu hin deemu. Nama hin beekne wajjiniin hin mari'atamu. Nama hin beekne wajjiniin hin barsiisama malee dhaqee mana barattee kootu baradhu Farahaan jedhamee barsiisa malee nama hin beekne wajjiniin qixxee ta'anii hin mari'atamu. Si galee kun waan malee. Na dhageeffadhume. Si galee. Maaf ammaatiin maaf akkana goota amma Farahaan maalu maaf akkana anifati nagaa waliin mari'anne situn beektu natu beekaa of hin jechaa jirta otoo beektaa waaqayyo iyyuu sagalee argitu ture. Farahaan awwaa'ee beekumsaa dubbadheeraan galatoomaa atillee galatoomsiin jedhee xumure malee awwaa'ee garee kanaa dubbadheeraan. Waan immoo waan hin qabu maal jette? Waan hin qabu naaseen immoo waa'ee Kiristoos
Farahan ila. Jennuu danda'u. Please. Na ila. Irra walii gallee nama ta'uusaa irra walii gallee jettee bara. An nama ta'uu irra walii si galee nama. Jechaara siin jedhema. Anti beesa. Waa'ee nama ta'uusaa dubbadhee jedhi kaa. Waa'ee nama ta'uusaa dubbadhee.